Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jirbiratti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kagaa fi namoota baay'ee kan ta'e maashina wayiin qabadheen kara keessan dhufeetoo jira jechuudha. Yeroo baay'ee kaahaa ganaa danda'ame meeshaalee qabatamaa ta'een qabadhee kara keessan dhufaa. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaayinaala keenya faaraa wataatan garattan sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'achuun gabanumaan affeerraa kootiin isiniin jedha. Egaa namoonni baay'een keessattuu maashinii kana baaseen isinitti argisiisa. Ijoolleen meeshaa na biraa qabdanis hin jirtu, ijoolleen immooyyuu gatii isaa gaafachaa jirtanis jirtu, ijoolleen immooyyuu deebitaniitis ergitanii lakkoofsi isaa kuni lakkoofsi kanaa 100 kan ta'e orijinaaladha moo kun immoo kan itti aanu moo maalidha jettanii gaafii isinitti uumesin jirtanii asuma keessatti gaafii keessanis deebii argattu. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee obsaan dhaggeeffattanii barumsa irraa argattan jedhee yaada jechuudha. Keessattuu waa'ee elektirooniksii kana irratti isiniin jedha. Kun akka argaa jirtan waraqaa isaatiidha. Akkasuma meeshicha isaa isinitti argisiisa. Kun akka waan lakkoofsi isaa meeqa akka ta'e, lakkoofsa meeqa akka ta'e, maalidha garaagarummaan isaa kan jedhus asumaaniin isinitti argisiisan isiniin jedha. Erguuyyuun naqinaa keessattuu ijoollee meeshaa kana natti ergitaniitu bitachuu barbaadaniitu jirtan isiniin jechuun barbaada. Amma isin fuuldurattiidha kana hiikee argaa jirtanii haarawaadha jechuudha. Amma hiikee isin fuulduratti haarawaadha. Laaluu dandeessu. Kun waraqaa isaati. Achiin booda meeshichi maal akka ta'e, akkaataa maaliitiin akka hojjetamu, akkamiin akka daakamu, kan maalii akka ta'e warroonni hin beekne illee warri beektanii bitachuudhaaf ergaa jirtan inni beektu. Warroonni hin beekneef immoo sinittan himaa biloonii 2 qaba. Akkamiin akka hojjetamu warroota kaawwanii ifa akka ta'uudha. Sibiilli dirfiidhaa kun immoo iyyuu kan itti ishii keessa ishii haxaaniidha jechuudha. Amma qaxxituma kara maaliitan deemaa lakkoofsicha isaatidha jechuudha. Lakkoofsa amma yeroo baay'ee ijoolleen na gaafattanillee jirtu kana gubbaarratti lakkoofsi giraama 100 gaafa ta'u, giraama 200 gaafa ta'u, giraama 300 gaafa ta'u, kun kan 100 akka waan orijinaalatitti kan fudhannetu jira. Kan immooyyuu 2 ta'e akka orijinaalatti, kan 3 ta'e immoo akkasumatti sammuu keenya keessa taa'ee jira jechuudha. Gaafis immoo kanarratti gaafatamee kan jira waan ta'eef. Kanaafuyyuu meeshaa elektirooniksii irratti waa beekuun dirqamaadha. Akka meeshaalee sahaaniiwwanii, meeshaalee mana keessa akka barbaannetti baasnetti fayyadamnu qofa osoo hin taane elektirooniksii waan isaatii fi akkaataa isaatiillee beekuun murteessaadha. Maaliif maashiniiwwan kaawwan illee akka manaatti jiraachuu dandeessa. Maashinii garuu akka laayyeetti dhuftu ulfaataadha, baay'ee sibiila. Isiniin jechuun jaaladha. Keessi isaa kanaadha. Haga kana jabaadha. Giraamni 100 kuni giraama 100. Kuni giraama 100dha. Akkasinitti mul'atutti isinitti argisiisa. Giraama 100. Orijinaala moo orijinaalaa miti? Garaagarummaan isaa maalidha? Warroonni jettanii fi deebii isinii kennuu fanan. Amma meeshicha nattis ergitanii jirtu ijoolleen baay'een. Wanni gatii isaallee gaafattanii jirtanii. Amma inni guddaan akkan viidiyoo waraabu kan na taasise giraamni 100 gaafa ta'u garaagarummaan kan 200 sanii maalidha? Akkasuma immoo kan 100 kun orijinaala moo orijinaalaa miti kan jedhudha jechuudha. Walumaa galatti lakkoofsa isaa jechuun saayizii yookaan guddina isaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan 200 fakkeenya manaaf kuni gahaadha. Ani mana kootiif kuni qimamiitti tuumachuuf, qimamiitti daakkachuuf anaaf mana kootiif gahaadha jechuudha. Akka fakkeenyaatti isinitti himaatu jira. Mana kiyyaaf ana gahaadha. Mana kamitittuu kun waggaa itti fayyadamtan isin fayyada. Mana fakkeenya warroonni akka mana nyaataa qaban qimamii baay'isanii warroonni himan, warroonni akka baaltinnaa qaban isa lakkoofsa giraama 200 kan 300 filatamaadha. Warroonni baaltinnaa fakkeenyaaf amma baaltinnaa mixmixaawwan, qimamiiwwan, wantoota adda addaa daakaniitoo ashaganii gurguranii jiru. Isaan san bakka tokkotti mana keessa ta'aniitoo qopheeffachuudhaaf jechuudha. Mana keessatti daakaniitoo gatiitti karaa hookan daldalaatitti geeddaruuf
isa lakkoofsa 3 sun giraama 3 suni 300 jechuudha. 300 sun baay'ee guddaadha. Garaagarummaa meeshaalee kana warshaa isaatii miti. Oriijinaala ta'uuf oriijinaala dhabuu ta'uu isaatii miti. Warshaan tokkuma bakkuma tokko bahee bal'ina isaatii fi guddina isaati. Giraama 100 haguma argitan kana haqimii isaa haguma kanaadha. Haguma argaa jirtan kana jechuudha. Giraamni 200 immoo kan kanaa oliiti. Suuraa isaa saniifan teechisaas gubbaatti jechuudha. Kan 3 immoo jabaadha, bal'aadha, batteedha. Kana filannoon keessan ani amma kan meeqatan gaafadhee kan kanaatii fi kan lakkoofsa 2tiidha kanan gaafadhee kuni 2,500 wanni takkomtuu keessaan deemu. Giraama 100 kana jechuudha. Ittiin hambite gatii isaatiidha. Warroonni yeroo baay'ee gatiin dubbatan jettan guyyaa kaleessatti. Fakkeenyaaf viidiyoon kun har'a simbira ga'eef simbira ga'uu baateen beeku guyyaan kun guyyaa qidaamiti. Ani kanan bite guyyaa jimaa yookaan guyyaa jimaatatti jechuudha. Guyyaa jimaataa gatiin inni ittiin jiru elektirooniksiin kun yookaan meeshaan kuni kanan bite giraama 100 kana 2,500dha. Kan immooyyuu 200 sun immooyyuu meeqa ta'a 5,000dha. Dabiliidha jechuudha. Kanarratti irra dhaabbadhee kana isinitti himu kanaadha. Warroonni har'a gatii ammaa kan isinitti himu. Ji'a har'aa laaltanii, ji'a lamaan har'aa laaltanii, waggaa har'aa laaltanii warroonni fakkeenyaaf amma ijoolleen sabiskiraabii gootanii viidiyoo tokko waggaa gadtuqxan viidiyoo biraa yuutuubiin isinii fida. Fakkeenyaaf ji'a 5 har'aa, ji'a 6 har'aatitti immoo gaafa yuutuubiin yookaan isinitti beeksisee kunis hin jira. Viidiyoon kunis jedhee erga viidiyoo tokko laaltanii raawwatan isinitti fidee gizee san 5,000 miti kan giraamni 200 jechuu dandeessu dursaa manzi kan jedhu achi jala jira laaluudha jechuudha. Kanuma gabaabumatti komii yeroo baay'ee gatii irratti narraa qabdan waan ta'eef ani immoo gatii gizee hunda hoon dubbadhee haarawaa isinitti ta'a. Gaafa yuutuubii laaltanii too dhuftan immooyyuu gatii kanaan hin himne amma immoo keessan dhufnaan gatiin kanamaa ta'ee jettu. Kanaafidha jechuudha yeroo baay'ee kanan gatii haala yeroo isaatiin hoon dubbadhe wayya jedheetoo kanan callisuu isin jechuu jaaladha. Har'a immoo kanaadhaa warroonni bitachuu barbaadan keessattuu meeshaan elektirooniksii baay'ee gaariidha, murteessaadha. Mana keessaa qabaachuun mana keessatti biyya keenyatti mixmixaatu jira, qimamiitu jira. Isaa mooyyeetti hin qaxaqqaxxaa, deebitee gingilchitaa, hin qaxaqqaxxaa, deebitee gingilchitaa gatii baay'ee qaba. Dubartii biyya keenyaa ta'uun baay'ee ulfaataadha. Garuu galata Waaqayyoo waan na biraa waan jennu isiniin jedha. Garuu salphumatti kana gugguuffattanii tolfattanii daakkattanii mana keessan keessa godhachuudhaaf baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Wantoota haarawaa akka akkanatti wanni jedhan gizeen argisiniifan dhiyeessa. Yeroo jalqabaatiif meeshaa kana kanan dhiyeessee ijoolleen baay'ee maashiniiwwan qimamii fi kan juusii walitti qabaa jettanii too bituu barbaadanillee ni jirtu jechuudha. Eeyyeen kan juusii murteessaadha. Garuu qimamiin meeshaalee isaa suni keessattuu kan akka mixmixaa waggaa daakuu qimamiiwwan yeroo dheeraa waggaa daakuu dafee amala gubachuu qabaa jedhanii gaafannaan jechuudha. Kuni garuu sibiilummaadha. Keessi isaa sun laastikiidha. Kun sibiilummaadha waan ta'eef turuudhaafillee baay'ee tokko gaariidha isiniin jechuun jaaladha. Warroonni barbaadan waggaa laattan bilbila koo isinii kan teechisaa afaan immoo duwwaa 945 82 67 na dubbisuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas hojii gaariin isinii hawwaa hunda keessanuu biyyoota adda addaa keessa kan jirtan keessattuu biyyoota rakkoon adda addaa jiru keessa kan jirtan rabbiin eegumsa isaa isiniif haa baay'isu isiniin jechuun jaaladha. Kanarratti yaada soggaa qabaattan jiraate ta'ee yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Yeroo kamiyyuu koomentii nan dubbisaa. Warroonni immoo koomentii babbareedaaf na jajjabeessitan hedduu tokko galatoomaa. Hunduma keessanuu hedduun jaaladha, hedduun kabaja. Waaqayyo koo gaditti isiniin as ga'ee isin jajjabina keessaniidha. Abshiir sibira jirraa, sicinaa jirraa jettanii wanta baay'ee koomentii jajjabaa warroonni naa barreessaa jirtan. Hedduu tokko galatoomaa isiniin jedhaa. Kanaadha kaartoonni isaatiillee bakka feetanii soggaa fidattan ta'ee kanaadha wanti haarawaa homtuu hin jiru isiniin jechuufanii saayisumatu wal caalaa akkuma dura isiniin jedhe saniifi. Kunillee isiniin jedhaa viidiyoo tana isinitti hin dheeressu. Egaa kaa viidiyoowwan barumsa qaban nan daddabarsaa. Kanaafuu sheer waliif godha wal biraan gaa isiniin jedhaa bakka